yeroo waa'ee lammiilee kana ibsanu irra caalaa mootummaa biyya kanarratti maqaa mootii biyya kanaa waamuu waa'ee maqaa biyya kanaa waamuu maqoota adda addaa waamuudhaani akka waan biyyi kun ummata kanatti balleessitee jirtutti warri mufatanii biyya kana balaaleffatan ni jirani. An waan tokko sinimuu barbaada tarii viidiyootti koo kana share naaf godha ummanni hundinuu hubatu biyyi kun waan nutti balleessite tokkollee hin qabdu. Biyya kanatti namni waggaa 40 deebisaa turte namni waggaa 40 gara kanatti yeroo godaanu hin qabamaa hin galaa hin dhufaa riskii isaa kan fixe hin galaa hin dhufaa ture. Fakkeenyaaf mootummaa sadan amma jiru keessatti kanan beeku keessaa fakkeenyaaf mootummaa Mallas Alamaaram Dassaaleny Dr. Abiy dabalatee mootii sadan kana keessatti ijoolleen biyya kanatti godaananu hin dhufuu hin qabamanii hin galanii kana achi wanni biraan turre jechuudha. Waggaa sadan muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmed aangoo qabate asitti dararraa addaatu ummata keenya irratti deemaa jira. Dararraa addaatu ummata keenya irratti godhamaa jira. Dararraa takka arginee hin beekne dararraa takka dhageenye hin beeknetu ummata keenya irratti fudhatamaa jira. Kun sababa maaliitii kan jedhu qaamni dhimmi ilaallatu waan kana keessatti qorannoo godhuu qabaa jechuudha. Biyyi kun har'a miti kan itti godaanaa turan. Biyyi kun har'a miti kan nu galchaa turan. Namni hin godaana baaraan dhufaa jira, Yaman jira, Maaloo jira, Duudarroo abbaan fedhe adeemu. Abbaan fedhe biyya kanatti ammallee adeemu. Rakkoo irraan godhannu nuti. Maaliif deemaa jennee ilaaluun barbaachisaadha. Ummanni keenya reeb deemaa jira biyya kanatti. Durii kaasee deemaa jira. Waggaa sadan kana keessatti maaliif ummanni gara biyyaatti galchamuudhaaf harka keessaa fudhatame kan jedhu ilaaluun barbaachisaadha jechuudha. Waan tokko himuu barbaada. Yeroo adda addaatti mootummaa biyya kanaa balaaleffachuun sirrii miti. Eeyyee mirgi lammiilee keenyaa sarbamaa jira. Mirgi lammiilee keenyaa eegamaa jiru. Waan kana immoo kan eegsisuu danda'u fi kabachiisuu danda'u eenyu kan jedhu ija qalbiitiin ilaaluun barbaachisaadha. Kaleessa suuraa ummata kanaan ummata biyya kanaa agarsiisaan ture irra caalaa warrootan bira hojjedhu bira. Isaan kun sadarkaa hojii gurguddaa kan boodigaardii mootummaatu jira, sadarkaa shortoota adda addaa, aaresal huduudii, aaresal waxanii warra wantoota adda addaa dalagantu keessa jira. Isin biyya rabbiitii ummata kanarratti balaa akkanaa maaliif geessistu? Ummanni kun eessatti hidhamee jira naan jedhanii na gaafatanii, hin garramani, hin bu'ani. Biyyuma keessan kanaan jedheen, ollaa nuti jirru kanatti hidhamee jiraan jedheen. Ummanni kun hundi ollaa anaafatti jirru kana keessatti hidhamee jira. Isin biyya rabbiitaa maaliif ummata kana bifa kanaan darartuu jedheen gaafadhe. Laa naan jedhe, wallaahi nuti hin beeknu jedhe. Mootummaan keenya illee kana hin beeku jedhe. Eeyyee mootummaan keenya akka aangootti dhufeen seera haaraa ummatee jira jedhe. Eeyyeen seera haaraan ni ummatee seera qabeellummaa warra seera hin qabne biyya kana keessaa qulqulleessuu ni barbaadaa jedhe. Seera qabeessummaa biyya kana keessatti ijaaruu ni barbaadaa jedhe. Sadarkaa biyyattii kanaa jijjiiruudhaaf tattaaffii guddaa godhaa jira jedhe. Namni waraqaa eenyummaa hin qabne qabamaa jira jedhe. Isin qofa osoo hin taane biyyi kaminuu biyya kana keessa jiru jedhe qabamee gara biyya isaatti deeffamaa jira jedhe. Garuu jedhe yeroo lammiileen keessan bifa kanaan mana hidhaa keessatti miidhaman, mana hidhaa keessatti dararaman, uffata dhabanii feestaaliidhaan ta'an kana safaraan keessan maal hojjetaa jira jedhee na gaafate. Meerre weena kum safara agga kumnaan jedhe. Safaraan keessan eessa jira jedhe. Yeroo mirgi lammiileen keessanii bifa kanaan jeeqamee bifa kanaan rakkifaman namoonni hundi kun dhugaadha jedhe. Maaliif galchuu didee mootummaan naan jedhee na gaafate. Biyya keenya keessatti mootummaa duriitiin mootummaa ammaatu wal lolaa jira jedheen deebiseef. Sababa kanaan mootummaan biyyatti galchuudhaaf rakkoo waan qabuuf jarri immoo jiblaadhaan mana hidhaa keessatti nu jalaa dararaa jiru jedheen itti. Hayyee jedhe. Lammiileen kun ergi hidhamanii mirgi isaanii immoo mana hidhaa keessatti kabachiifamuu qabaa jedhe. Kan immoo dhimma lammiilee kanaa kabachiisuu danda'u safaraa keessanii jedhe. Itti deddeebi'ee torbaniin lammiilee sana to'atee maalirra jiru uummanni kun maal uffatan qabanu nyaanni isaanii maaliif dhaban ergi hidhamanii immoo mirgi hidhamuu isaanii akka eegamuuf eenyutu isin hojjeta jedhe. Maali safaraa biyya kanaan qabdanuu jedhee gaafate. Ni qabnaan jedheen. Uummanni bifa kanaan miidhamaa jiru jedhe. Suuraa kana eessaa fuutee dheena gaafate. Warra achi jirantu akka carraatti jawaala argatee sawwaree gadhiisee jedheen deebii kenneef. Maashaallah jedhe. Haadhi kuwees naan jedhe jechuudha. Bareedduudha jedhe. Ammallee jedhe suuraa akkaataatti jiran kana sawwaranii yoo gadhiisan jedhe qaamolee mootummaan biyya kanaas arguu danda'a jedhe. Kun yakka guddaadha jedhe. Kun biyya rabbii osoo taatu lammiin tokko mirgi isaa bifa kanaan sarbamuun warri mana hidhaa keessatti mirga isaanii sarbaa jiran kun mootummaan biyya kanaa iyyuu hin beekuu jedhe. Hin beekta jedhe. Namni tokko gahee hojii qabaa jedha. Kun waziira daakiliyyaa kana ilaallataa jedha. Waziira daakiliyyaa jalatti immoo sadarkaa mana hidhaa sana keessatti warri mirga isaanii sarbaa jiran kun
namoota adda addaatu jira jedhe gahee hojii isaaniitiin. Kana mootummaan biyya kanaallee gaafa arge yeroo atattamaa keessatti furmaata lammiilee kanaan mirgi isaanii akka eegamu gochuu ni danda'a jedhe. Sanaan achitti waa'ee keenya dhiisinaan jedhe. Safaaraan keessa maal hojjechaa jira jedhe. Gaheen safaaraa tokko maalii jedhee na gaafate. Gaheen safaaraa tokkoffaa lammiilee mirgi isaanii biyya kana keessatti eeguudhaaf dhufan jedhe. Lammaffaa noonaan jedhe. Lammaffaa walitti dhufeenya biyyaa fidee biyyi kunii fi biyyi sun akka waliin hojjetan gochuu keessatti saanaan jedhe. Kana jedhe. Yeroo ummanni keessa mana hidhaa keessatti miidhamu meerri safaaraan keessa maal hojjechaa jira jedhe. Dhaqeen daawwatu ummata sana dhaqeen ilaalu mirgi isaanii akka eegamu godhu itti deddeebi'een ilaalu ergi mootummaan biyya keessanii rakkina keessa jiraate maal hojjechaa jira jedhee gaaffii naa dhiyeessee jechuudha. Wannan kana kaaseef namoonni adda addaan sooshaal miidiyaa irra ba'anii itta qullaa yaa baluu abaluu itta qullaa yaa baluu abaluu kanaa miti jechuudha rakkoon keenya. Rakkoon keenya tokkoffaan kan nuuf furuu danda'u mootummaa keenya. Lammaffaa irratti immoo mootummaan gara biyyatti galchuudhaaf yoo rakkate mirgi isaaniitiif mirgi nyaachuu isaanii mirgi uffannaa isaanii mirgi dhukkubsataa akka kabajamuuf kan kabachiisuu danda'u safaaraadha. Safaaraadha. Imbaasiidha. Maal eegaa jira imbaasiin biyya kana keessa taa'u guyyaa tokko mana hidhaa dhaqee an obboleessi kiyya Naawwii Jabal yookiin hiriyyaan kiyya ergii dhamee baatii lamatti deemaa jira. Guyyaa tokko imbaasii jedhamu iyyuu hin arginee naan jedhe. Yeroo darbee kutaa jarri Naawwii faantu keessa jiran keessatti nyaata irraa kutanii jechuudha kan kilaasii biraa fidanii warra jara Naawwiitti gurguratanii kan jara Naawwii irraa immoo kutanii kilaasii biraatti gurgurataa turan nyaata jechuudha. Ijoolleen walii galanii warri kilaasii Naawwii faantu hiriira kaasanii jechuudha. Hiriira kaasanii nyaata kana nyaanudhanii lagannaa nyaataa godhanii. Waan namichi kun kalee sanatti meefi wanni kun waan wal fakkeessu sinitti muudhaaf deema dhaggeeffadhaa yoo gurra qalbii qabaattan. Nyaata nyaannu jedhanii yeroo ijoolleen kun didanu poolisoota haraniitti fidan jechuudha. Ijoolleen akka jiranuun poolisootatti gayyaan jechuudha. Humnaan nu wajjeesi maleedhanii ulaa irratti gaditti yaan jechuudha. Si galee gaafa sana poolisiin sodaatanii deebi'anii mudiira guddaatti dawwalanii waamanii. Hoggansi poolisii sanaa gaafa dhufu maal rakkattan jedhee uummata kana haasofsiise jechuudha. Jara Naawwii faa kunoo nyaanni keenya nurraa kutamee jira. Kilaasii keenya irraa kutanii kilaasii biraatti gurguratu. Kuzitti nu dhuftu kanayyuu nurraa kutanii maallaqatti deebisanii nurraan gurgurataa jiru. Nuti immoo mirgi keenya sarbamee jira. Nyaata argannu jennaan poolisiin hoggansi sun jedhe aaree akka malee aaree jedhe jara sana hunda isaanii walitti guurratee dhiifama nuun jedhe hamma nyaata kana ol galchaa nyaadhaa nuun jedhe yeroo gabaabaa keessatti mirga keessan akka isin eegamu isiniifan godhaa waan jarri godhaa jiran kana nuti hin beeknu kana immoo itti gaafatamummaa na fudhataa dhiifama jedhe warra waan sana godhaa jiru hunda isaanii walitti fudhatee jedhe nurraa deemee jedhe guyyaa lama keessa kabajaa argannee jedhe nyaanni seeraan nu seenuu jalqabee jedhe wanni eegasii nurraa citaa jiru nuuf seenuu jalqabee jedhe hammas gaafa mudirru sun deemu yaaduma duriin deebisanii nurratti dhiyeessan jedhe maaliifan kana kaasaa jira osoo ambaasiin keenya guyyaa guyyaatti dhaqee hidhamtoota kana laalee mirgi isaanii akka kabajamu mirgi isaanii akka eegamu godhame silaa ummanni kun bifa kanaan hin miidhamu jechuudha. Kanaaf biyya kana keessattis biyya keenya keessattis namni tokko gahee hojii isaa keessatti waan bada adda addaa hojjechuu danda'a. Warri ijoollee kana eegaa jiran maallaqa irraa argachuudhaan wantoota adda addaa mirga lammiilee kanaa sarbaa jiran gaafa kana mootummaa kana osoo hin taane warra hojii sana hojjetaa jirudha. Warra hojii sana immoo hojjetu wanni mootummaa biyya kanaatti kasasee seera uummataa eegsisuu danda'u maali? Embaasiidha jechuudha. Embaasiin keenya guyyaa tokko dhaqee mana hidhaa keessatti uummata ilaalee hin beeku. Guyyaa tokko dhaqee rakkoo isaanii kana to'atee hin beeku. Maaluma biyya kanaa godhaa kan jedhu gaaffii nuti ta'a jechuudha. Kanaafi warri biyya kana balaaleffattan tokkoffaa furmaata kan nu buusuu danda'u uummanni kun ijoollee mana hidhaatti maa jiran nuti isin galchuu ni barbaanna. Jaallannee bishaan isin dhugaa jirtan bishaan isin dhiqataa jirtan eegumsi isinii godhamaa jiru manni isin keessa jirtan kun kaarabaan isinitti bobaa jiru kun mukayyabni isinii shaqalamee jiru kun yoo asabame waggaa isin keessa jirtan birrii biliyoona meeqatti tilmaamamuu danda'a jedhe nuti jaallannee isinidhaan jirru jedhe mootummaa keessantu nurraa isin farramee fudhachuu dide eessa isin aakeenyu jedhe ijoolleedhaaf deebii kennaa jira. Mee eenyuun balaaleffannare mee maaliif balaaleffanna biyya kana mee biyyi kun maal godhe maaluma nu godheme waggaa 40 ol namni biyya kana godaanee inna mirkaa jiru takka akka biyya kanaatti irraa fayyadamee hin beeku dalagatee waan gaarii argatee galaa jira hin qabamaa hin galaa ture yeroo mallasaa sasin ture yeroo Hayilamaariyaam sasin ture yeroo Abiyyi sasin jiraa jechuudha. Yeroo sana keessatti hiriyoonni kiyya guyyaa 3 keessa qabamanii Finfinnee jiran kan dhufuu barbaade immoo gaafa ji'a tokko as jira kaleessa maa dhufte nutoo si galshinee jedhaan turre egereedhuma fuulduraatti kan
akka ummanni keenya miidhamu godhaa jiru mootummaa keenyaa jechuudha. Kun siyaasa miti. Waa'ee siyaasaa jinnii keessan achi kaadhaa maraati. An siyaasa Jawaaris qiliyaa seenoo barbaade. An siyaasa Maarlos qiliyaa seenoo barbaade. Hin barbaadu irraan. Waa'ee ilma namaan dubbachaa jira dhaggeeffadhu. Waa'ee ilma namaatu naquuqan. Waa'ee siyaasa jira kanaa miti. Warri biyya sanaa siyaasa waa'ee kanaa naasayinaa kan jettanu Silxee waa'ee keenya deeggara. Amaarri waa'ee keenya deeggara. Tigree waa'ee keenya deeggara. Sabaaf sabalammii hundatu maqaa biyyaatiin hidhamee biyya kana keessatti rakkachaa jira. Sabaaf sabalammii biyya keenya guutuutu biyya kana keessatti hidhamee rakkachaa jira malee inni kan Abiyyi Meerre inni kan Jawaar Meerre jedhee mootummaan nama hidhee tokkollee hin jiru. Kanaaf furmaata kan kennuu danda'u immoo mootummaa keenyaa jechuudha. Biyyi kun waan tokkollee waan nu godhe qaxaa tokko waan nu godhe hin qabu. Bangaalee qabaa jiru ollaa keenyatti, Yamanii qabaa jiru ollaa keenyatti, namoota seera alummaa biyya kana keessa jiran hunda qabanii ummanni keenya parsantii 100 keessaa parsantii 90 warra waraqaa malee biyya kana daangaa cabsee dhufeedha. Parsantiin 10 biyya kana jirtullee warri waraqaa qabdu parsantiin 97 yookiin parsantiin 7 jechuudha. Fakkeenyaaf parsantiin 90 warra waraqaa eenyummaa hin qabneedha biyya kana keessatti. Parsantii 10 jiru keessaa immoo parsantiin 7 warra waraqaan jaraa sirrii hin taanedha. Yoo xiqqaate parsantii 3 qofa warri waraqaa seeraa qaban jechuudha biyya kana keessatti. Parsantii 3 qofa parsantii 100 keessaa jechuudha. Isaanuma parsantii 7 sanayyuu yeroo qaban waraqaa kee sirreeffadhu jedhanii gadhiisaa jiran. Waraqaa kee dafii haaromsadhu, muka lafaa sirra jiruuf sana haaromsadhu, rakkoo kee kana yeroo gabaabaa keessatti sirreeffadhu jedhanii gorsanii gadhiisaa jiran. Erga hidhanii immoo kan nu galchuu danda'uu fi kan naqee rakkoo keenya ilaaluu danda'u embaasiidha. Embaasiin rakkoo keenya oggalaalee ka'e immoo mootummaatti iyyee mootummaa nu fuuchuu danda'u qaba. Kanaan achi biyyi kun maal nu goote maal nu goote niimaa nu ooluu malee, tola nu ooluu malee. Mee magaalaa Finfinnee keessa dhaqnee anaafati waraqaa eenyummaa malee buluu ni dandeenya? Nuti Oromoodha. Nuti Amaaras haa ta'u, an Silxees haa ta'u, abbaa fedhaa haa ta'u. Biyya keenya keessa nuti abbaan biyyaa dhiisi biyya biraatii dhufee waraqaa malee buluu dhiisiti. Nuti warri biyya keenyaa jechuudha. Jimmaa kaatee dhaqxee Finfinnee waraqaa eenyummaa malee buluu ni dandeessaa? Isa kana yaaduun barbaachisaadha jechuudha. Gaafa mootummaa biyya kanaa komannu biyya kamiin keessattuu seeraan alummaa balleessuudhaaf mootummaan kamuu ni hojjeta. Amma fakkeenyaaf mootummaan biyya kanaa gaafa gara aangootti dhufu seeraan alummaa biyya kana keessaa balleessuudha. Deemokiraasii babal'isuudhaaf cinqamaa jira. Muxawwaayyuu fuudheedhaatti guuree fixee jira. Nuyi miti jechuudha. Si galee warruma biyya kanaa jechuudha. Hunda si fuudhee mana hidhaatti guuree fixee jira. Akkuma Abiy Ahmad seera Mallasaa balleessee seera badhaadhina jedhu idaamuu yookiin tokkummaa yookiin maaloo jedhee bilisiginnaa jedhee ijaarratee dhufe. Inni biyya kaas ijaaree biyya ijaaruudhaaf deemaa jira jechuudha. Sana keessatti warra waraqaa eenyummaa hin qabne qabee mana hidhaa galchaa jira. Kan nu birmachuu danda'u, kan nu galchuu danda'u mootummaa keenyaa jechuudha. Akkasitti komachuun barbaachisaadha. Rakkoon guddaan eessa jira? Mootummaa keenya bira jira. Inni biraan wanni uummanni keenya hubachuu danda'u osoo mootummaan biyya kanaa lammii kana hin galchu jedhe seeratti qabaa, heeratti qabaa. Keeyyata addunyaa waliin lafa kaattee jirtu maali? Lammiileen tokko daangaa biyya tokkoo kutee biyya tokko yoo seene yoo waraqaa eenyummaa hin qabne ambaasiin isaatti waamamee yeroo gabaabaa keessatti eenyummaan isaa adda baafamee guyyaa 15 osoo hin caalin gara biyyaatti deebisuudha. Seera addunyaa waliin kaattee jirtu. Kanaan achi seera malee nama hidhuun kan si'isisu, kan nu darraa jiru, kan rakkoo nurraan gahaa jiru mootummaa keenyaa jechuudha. Kana beekuun barbaachisaadha. Uummanni keenya kana hubachuun barbaachisaadha. Amma rakkoo kana kan furmaata itti argamsiisuu danda'u muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmedidha. Iddoo biraa wanni nu dhagnu hin jiru. Ustaadonni keenya kaleessa feestaalii nu wajjin uffataa turan agarsiisuudhaaf namu karaa danda'e tattaaffii godhee jira. Garuu rakkoo kana kan furuu danda'u mootummaa keenya. Rakkoon biraa biyya kana balaaleffachuun, biyya kana maqaasii dha'uun, biyya kana yakka biraa keessatti gochuun iddoo adda addaatti safaraa isaanii bira dhagnee kana goonaan waan tokkollee furmaata nuuf buusu hin qabu. Abiyyi bira deemanii yaa namichu ummata kana nuuf galchi. Seenaa keessatti si yaadata. Seenaa keetii badaadha. Ati gaafa garaa aangootti gaafa dhuftu ati gara laafessa turte. Ummata 200 300 bakka adda addaatti rakkachaa jiru Masir keessa deemtee biyya kana dhuftee galchaa turte. Amma immoo ummata kana fixaa jirtaati. Ummata kana nuuf gashi jedhanii
isatti deemanii namichuma kana hoon kadhatin wanni biraa tokkollee hiriira biyya kanatti baana biyyi kun rakkoo nurraan geesse biyya rabbiiti maaloo keessan dhiisaa jechuudha. Furmaanni mootummaa keenya bira. Fakkeenyaaf dheengadda ummata kana galchuudhaaf koree nama 10 ijaaranii ergan. Gaafa jedhan ummata galchuudha ginaa jedhan. Waa'ee sanaa isinitti namaa dhaggeeffadha. Koreen kurnan dheengadda ijaaramee biyya kana dhufe waa'ee lammiilee mana hidhaa dubbate osoo hin taane seenaa abbaan Jifaar dur galaa biyya kanaaf yaa turan kaasee daangaa keessatti lolli nutti jira diinagdee nu gargaaraa jechuu dhufeeni. Waa'ee diinagdee nu gargaaraan dura deemaatii ummata keessan 100 mana hidhaa keessa jiran kana nurraa fudhaa. Sana booda walitti dhufeenya keenya keessatti deeggarsa isinii gochuu hin dandeenya jedhanii galchan. Dhaggeeffadhaa. Gaafa biyyaa dhufan koreen ijaaramtee jirti ummata kana galchuuf deemtii jedhan. Koreen gaafa dhufu wazira daakiliyyaa yookiin mootummaan naannoo Riyaad kun isaanii waliin taa'ee haasa'e. Maaliif dhuftanii jedheen kan nuti dhufneef tokkoffaa irratti rakkoolee ongee, rakkoolee lolaa, rakkoolee adda addaa daangaa adda addaatti nurra jira. Deeggarsa barbaannaa jedhanii kan nuti si waamnee moo ambaasii keessanii waliin haasofnee rakkoo lammiilee keessan mana hidhaa jiruudha malee rakkoo kadhaa waan biraa mitiiti. Kan nuti itti walii gallee biyya kana akka dhuftan isin goone isa kana haasaan keessan kun sirrii miti jedhanii gaafatan. Isa sin fudhannaa karaa akka nu bantanus eeyyama sin gaafannaa warra ala jiran waraqaan irratti babbadanis akka kaffalatanii galannuuf godhaa jedhanii gaafatan. Kana dubbachuun dura lammiilee mana hidhaa keessatti darramaa jiran, lammiilee mana hidhaa keessatti rakkachaa jiran, lammiilee hidhaadhaaf jiran kana nurraa fudhaa jedhaniin. Yoommoo gara maallaqaa ta'e dhimmi maallaqni kun ilaallatu ni jira. Waa'ee maallaqaa kana irratti kan hojjetu ni jira. Inni immoo as hin jiru, dammaam jira, achi deemaatii isaa waliin haasaa jedhanii bilbila walitti dabarsanii jechuudha. Inni dammaam dawwalee waamee jechuudha. Sababni isin jalqaba dhuftanii dhimma lammiileeti. Hamma immoo wanni isin dubbataa jirtan waan biraati. Wanni nuti waamnee isin keessummeessines sababa kana. Waan isin jettan kana irratti waa'ee diinagdee irratti yeroo biraa waliin haasofna. Dursa lammiilee kanaa kennaati. Nutis waa'ee diinagdee keessanii kana qaama dhimmi ilaallatu gaafannaa amma nagaan galaa jedhanii adda baanii jechuudha. Wanni biraan jiru. Sini agalu. Kanaaf waan akkanaa fiilmii akkanaa ummata irratti dalaguu dhiisanii ummata kanaaf quuqamuun ummata kanaaf yaaduun namni tokko hin jiraatu amma jiraatu qaba. Gaafa du'e immoo rirmatu nyaachuudhaaf deema. Dhugaa ummatti dubbachuudha. Dhugaa ummatatti himuudha. Fakkeenyaaf haasaa kiyya soba sitti fakkaachuu danda'a. Koreen engadda jaaramee kana gaafa sii gadi buute. Waan kanarra geenyee dhufnee kanarratti walii gallee dhufne jettee miidiyaa meeqa jala dhaabbattee affeera ture. Faffacaanii galan jarriin ofii isaaniiti. Namni lama karaa umuraa deemanii, namni lama asitti hafanii, namni lama immoo karaa Keeniyaa kutanii faffacaanii hundi jaraayyuu bittinnaanii yaanii jechuudha. Sababa maaliiti? Nuti of tuffachiisaa jira jechuudha. Nuti of tuffachiisaa jira. Kanaaf ammallee dhugaadhaan ummata keessanii dalagaa jechuun barbaadan. Waa'ee lammiilee wallahi waa'ee lammiilee keenyaatiin dhufne warri dheengadda dhufan. Waa'ee lammiilee keenyaa kan kaasan warroota waraqaa eenyummaan isaanii dhume, warroota mukaalafaan gurguddaan irra jiru, warroota badii gurguddaa balleessanii waraqaan isaanii jalaa babbadee jiru. Sanallee afootu nuuf jedhaa, dhiifama nuuf godhaa fi akka isaan firii galan nuuf godhaadha kan dubbatan. Kanaan achi waa'ee lammiilee kanaa wanni dubbatame takka illee hin jiru jechuudha. Kanaaf bakka jirtanutti nu iyyaa saatii darbaan nufee warri invaayitii ergachaa jirtan Miftaa Fadiluu si ergeen jira yoo si dhufe. Soba kun gowwaadha. Kunoo kan arrabni isaa ibidda baatee deemu tas jala yaabeetu. Kottuutii iddoo sobatti ta'e naa waliini iddoo kanatti soba jedhe ergatuuti yoo dhuga ankoo soba ta'e sitti nima afaanin sikaa akka hin biddeenaatti jechuudha.
Shaabuddiin Nuurus ergeen jira Yoosif seene jechuudha. Shabakaan kiyyallee rakkoo qaban of kosha. warra akkasiitiif bakka hin kennu maaliif gagamaa tokkotti jira kanuma dallaalli luugama afaan keessee makiinumatti cuqqaaltee fiddee biyya kana buustee jira kan waan takka irraa yaanne jechuudha. Hoolaa akka hoolaatti yaadu jira. Kanaafi bakka sanaa wanni dubbannu hin jiru. Namootan isin ergee Shaabuddiin si ergeen jira garuu seenuu hin dandeenye malaati. Si ergeetiin jira. Neetworkii keetiin se'a. namni biraa Yazid Faris kan kellee hin jiru. Mee namni biraa namni seenuu barbaadda yaada kennachuu barbaadda. Misbaha Jamaal